xiqqaadha. Kanaaf obboleewwan kiyya guutuun keessan jabaadhaa, wal jabeessaa, wal qabadhaa, wal hammadhaa, kaayyeeffadhaa, karoorfadhaa. Maal dalaguu qabaan kaayyoo fi karoora keessan ta'uu qaba. Khaasatan sumayyoonni ilmoo gaarii isinirraa barbaanna. Ilmoo addunyaa kana gadhaabu isinirraa barbaanna. Ilmi amma kana jiru dur namni ilmoo naa kennii jedha. Ilmoo naa kennii malee ilmoo maaliif argadhee maaliif argataa jira maaliif kadhadhaa hin beeku. Ilmoo naa kenni yaa Rabbi, ilmoo naa kenni. Ilmoo addunyaa ba'aa itti ta'u argatu irra ilmoo dhabdee jiraachuutu irra bareeda. Sababni isaa ilma wal qoodee, biyyaa wal qoodee, gosaa wal qoodee, kun kana jedhee walitti naqee addunyaa yaaddu itti ta'e, laftillee yaaddoftee, sammuun namaa yaaddahee, dhakaa mukni yaaddahee argatu irra dhabdee duniyaa irraa galtuu irra bareedaadha. Ammuma kadhadhu, jabeessi, kaayyeeffadhu, du'aa kadhu, diin Rabbii baradhu. Diin Rabbii kana sirriitti jabeessaa, hin fakkeessuun hin taatu. Diin Rabbii keessa fakkeessaan eenyullee jiraatu hin dandeenye. Suka fakkeessaan jiraatee hoffalu taate Abdullah ibn Saluut hoffala. Diin Rabbii hin qaba jedhee saffaa awwalaa irra taa'e yaa bifa isaa bareedu, yaa dhaabbata isaa bareedaa, yoo dhaabbatullee bareedaa, yoo dubbatullee hayyuu fakkaata, yoo salaatullee aabidee saffaa awwalaa irratti argama, yoo deemullee namoota gurguddaa wajjin deema, sahaabaa gurguddaa akka Umar ibn Khattaab fa'aa, Abu Bakr Siddiq fa'aa wajjin deema Abdullah ibn Saluut. Yoo bifaallee maashaa Allah, yoo achi ilaalanii ajaba. Diin Rabbii keessa miliquun hin jiru. Rabbiin isuma sanuu qabe anta ra'iisul munaafiq jedheen. Ati ra'iisa munaafiqaati jedheen. Kana guutuu wanni namaan gahu jireenya bultii ijaaratu irraa kaane. Bultiin gaariin waan gaarii ijaarti. Lafa gaarii irra yoo facaasan biqilaan waan gaarii tahee argama. Hin dagaaga, hin barakata. Yoommoo bakka argan facaasan biqilaan hin bada. Atoota hin qabu. Atootullee midhaan faayidaa qaburraa hin argatan. Atiin dhiiraallee intala akkasii hoddof. Intalti ati jaalatamuuf wama argite hin dalagin. Rabbii kee biratti bichaa beekan ta'arraf inda Allah. Rabbii kee qofa irratti beekan. Yaa Rabbi asitti of gate. Yaa Rabbi bultii kiyyalleessitu naa ijaaru. Yaa Rabbi duniyaatti yalleessitu walitti naa qaba. Yaa Rabbi ilmoolleessitu naa kenna jedhiiti kaayyeeffadhu. Rabbii kee qofa irra eeggadhu malee nama hin eeggatin, nama hin faarsin, nama hin jijatin. Eenyullee taanaan bakka namaa kenni, nama hin jibbin, bakka namaa kenni. Haa ta'u akka namaa jala hin eeggatin siin jechuu barbaadeeti. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. أبولي وانكي نبياه رآكنا والفودان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. علم أكا بخاري علم أكا ملي إمامته بركدا جدو خيسني ربي هاباس أكا إمام أبو حنيفة فا أكا إمام أمالي شافعي فا أصو لو كان إمام الشافعي إمام أحمد أكجد أصو إمام الشافعي دنيا كان الرجلات باتي تكين تكتين دنيا كان خيسا هنجرتو إلى إمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. علمو أكسيسا أرغتو كاي فلا ربي علمو بواقب علمو فايدا قبل دويدا كين الراها باسو. Ilmoo faayidaa hin qabne, ilmoo bu'aa hin qabne, duyda keenyarraa iyyuu hin baasin. Intala faayidaa qabdu, intala gaarii, intala jaalala beeytu, intala morka beeytu, intala ajaa'ibaa ta Rabbi jaalatu, tanullee jaalan, ta isiinillee nu jaalatu, tanullee maatii isii jaalan, ta maatiin isiillee nu jaalatu, ta ilmoon gaariin irraa waliin horru ilmoo intala akkasii Rabbiin nutti haa qabu. Akkas jedhaa kadhaa. Kadhatuun qalbii miti kun jireenya duniyaa kana keessaa isa tokko. Wallaahi qalbiin ajabaa bara.
bakki kun bakka itti qallatanii miti. Kaballee sirreessinaan hin jiru wanni qaqalluma tana tuyyuu waraana addunyaa fakkaata. Waraana addunyaa wayya qaqalloo tana sirreessuun. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. وإن خطأت أستغفر الله إن أسألت فمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن طولت عليكم عفوا وصفوا يوسن الرد سئي فما يو خدكم برتاتي أستغفر الله أرارم ربي كي جرب بربادا يو كهدقت متاتي ربي خي جراي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما رأينا إلا شيئا وافق الحق بإذن ملك الجبار، نرجو كذلك إن شاء الله تعالى. والفاد قالتهما ويما خراب لا يتتادقاقا نفجران دايسين جنة أستاذة كبجات في جلالة، ونشكركم شكرا جزيلا. أعزم الله أجركم وأجر المستمعين إليكم بإذن ملك الجبار. الله أكبر الله أكبر. ومن الأجائب والقرائب سجنتان تنهن قامات التسعة كان جيت قتالت بررت أسجت جرت هنگا وريان قامات تنولين ترتن الفاد داوية ما خراب لا إتتا دقاقا بكيات دنفقها إسيني جنة هنتي كيسانو إن شاء الله تعالى. سلا كانت في موتو كانت يان سودان سجنتا سلام في كلام اللي أستاذة كين أستاذة كبجات في جلالة. أستاذ نصر الدين على التقصير، تفضلوا مشكورا ومأجورا. الله أكبر. ومن أجائبه يبدي بشاشته وفي دمائره أداوة ستراجل. نمني قرين موتو أركان كيشي هايقتو إن شاء الله. بارك الله فيكم. أكا هركي كيشي تنقبنو فيك الله جوجل. الله أكبر. أجب 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 أجب. إيه مسكينة والله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أستاذ دكتور فلاح الدين جرت نجاح في دامي. الحمد لله يا فنك بن أستاذ نصر الدين. أكم جرت النجا كيسني فيا كيسني. الحمد لله ثم الحمد لله نجاح في قالت ربي. عن هاجرات إن شاء الله تعالى من ربوا كاما بيكا كاجزي مشربا سبرانا وججبا دوبتن بفتني نمن ماسم بيات تنقلشا أدلين بيكا نقلشا إرالي بوا إسنين جنة إن شاء الله. إن شاء الله والرسمي يجلع قبنا إن شاء الله هرفان جايبة. الله أكبر. عجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير جناني. أستاذك يا ما شاء الله هدوتك أستاذ ياسين، والله قرصة بريدة أهم سبب بريدو دبرساني تراني أني هدوتك كاروس ونشقف هدنت تولا إن شاء الله سلابيخا أقول سميته هو في مالف جناني. أكما نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن وفي بيكا كان من التكرة جنين قافتك صحاب ديشجالان دسنا مجدا قافة حاسوني بريدان رفوكنا يا ما شاء الله. ربي سان الراحة جالة ربي سان هاتكسو جناني أكاسم أستاذك إناني الليني بيخا على فتفاني ولد منامي جيتو هاتاتنا وانجلاني جيتو تاتي جرتيني يا ما شاء الله. هوراتي ولي النوف بلا فوني إسلام ما كيستي قحي قرقودا قبدي نمني حر أجر وسونتاني نبي محمد صلى الله عليه وسلم جرى كما تكوف لبا أفري في أفرتمي تربة درتي قباسة قريتو لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيجي اف بيتي نسونتاني تيك توك نسونتاني حديثة الرسالة دان دبرسيتو لنبي عليه الصلاة والسلام. أكا فوني مالتاتي أكا تولي سي مالته أكا نمني فوني في نمني فوني
sadarkaa garaagarummaatti qabu akka nama mana ijaarateetiif mana ijaaratini mana namni gaafa ijaare manni ijaartiin bareeda isinii galee maaliidhaaf jennaan manni tolfamee biffeen itti guuramee uffanni itti guuramee namni keessa yoon jiraatin khaasatan haati manaa yoo keessa hin jiraatin hin tolu. Kana jechuun isiin bareedduudha bareechituudhaallee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isii tana akka burcuqqootti gaafa fakkeessu jajuudhaafi miti isinii galee isituuyyuu tolcha isituuyyuu miidhagsa isituuyyuu bareechisa. Akkasuma addunyaa kana gubbattiilleeni isituuyyuu fokkisa isituuyyuu bareechisa addunyuma kanallee isinii galee dubartiin guutuun har'a osoo ka akka Abii Jahlii ka deettu taate addunyaan kun badee jira. Ka akka Abdallah ibn Salul osoo ka deettu taate addunyaan kun badee jira diigamee jira. Laakiin gaafa barattee gaarummaadhaan addunyaa kanarratti namoota babbareedaa gaafa oomishte addunyaan kun tolee jira miidhagee jira. Dubartiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni gumaacha godhe dubartiidha beekaa. Kanaaf obboleetti teena gaarummaa sirraa feena ilma gaarii sirraa feena ilma gaarii rabbiin isin jidduu haa baasu ilma barakaa ilma ulfinna rabbi isinirraa haa baasuun isiniin jedha. Ustaaza keennaan illeeni rabbiin ka waa hundaahuun isin harka kaahee xaaxaa hedduu qaala Sufyaan ath-Thawri tuuyuu maal jedha من تزوج فقد ركب البحر جدا نمني فودي أكنما بحر يابتيتي جدا شبيهه الزواج بالركوب البحر لأن البحر لا يبقى حالة واحدا فتحمل عليه ذلك كله زواج هيروما كان أكا بحرات تفكيس قافا كان جدو مصيبة جتشو كيامتي بيخا bahri kuni haala tokkorran dhaabbatu jedhe akka tokkottiin dhaabbatu jedhe mixii fi waan isa keessa bu'e guutuuyyuu baadhatee deema jedhe akkasuma namni fuudhelleen xaaxaa hedduu ka isatti rarra'u baadhatee deema jedhe xaaxaa hedduudha baadhatan guyyaa har'aadhaa kana beeka xaaxaa hedduudhaa fudhatanii amaanaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa kana baadhatanii rabbiin bultii isaanii bultii barakaa bultii ulfinna rabbi isaanii haa taasisu bultii milkaa'inna bultii ittiin jireenyi bal'atu bultii ittiin boqonnaa raahaan ka duraanii caala isaanii bal'atu rabbi isaanii haa taasisu yooniin isaaniin kana jedhu ijoollee keenya sumayyoota heerumaaf ta'aniif wanni nan dhaamu heeruma jechuun kuni hamile wanni jedhamu kuni Oromootuyyuu hamileen harreeka beelaadha jedhanii beeka isinii galee kana jechuun hamilee ofii fedhanii argatan jechuudha isinii haa galu ofii fedhee namni argachuu hin danda'u yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen keenya wanti kufanii barachuu dhabiinsa bichaallee miti wallaalummaa qabaatan qofaallee miti osoo baratan jarjarsi heeruma akka waan ofii fuudhanii harka kaayyataniitti jarjaruudhaan galaafataman hedduun isaanii osoo dalagan osoo baratan jecha heerumuu qabaa jedhu kana seef godhatanii bahan akka namni yeroo imala deemu galaa guurratee deemu kana isaan immoo galaa gatanii ufumaa ka'anii bahan bahanii namni gaafa galaa dhabe waan nyaatu gaafa dhabe karatti kufee ni du'aayyu gaafa galaa fudhate kana jechuun fakkeenyi isaadha galaa fudhatu jechuuni namni gaafa kahu gaafa heerumaaf kahu waan hedduu isaa laalee duubaa fi dura isaa laalee gaafa kufiinsa hin qabu beeka sumayyoonni keenya akka nam tokkootti waanin isiniin jedhu keessa akkaan hin janjarre akkaan illee futuna isaadha
parsantii dhibbaan dhibbatti qalbii keessa keettaniin hin deemne siniin jedha. Jaalachuun ni jira. Yeroo garii maal jedhani ustaaz ibsatuu iyyuu beekaa gaaf tokko namni tokko na dhufee anaa kolfu argee abooni kolfitanii isinillee inni kolfitanii asaanaan jedhe. Maaliin kolfineree malaayikaa jahannam na seetaare jedhaniini akkasuma tokkolleen ganda keessaa dubartoota osoo lakkaa'anii ebalullee ta'e baluuti jennaan bartuni ta ustaazaati ta sheekaati jennaan jedhaniin maal jennaan asaasheen illee ni fuudhanii jedhanii akkasitti faan ilaalaa beekaa isinii galee wannin kana jedhuufi ati akka waan hin heerumneetti uf laalta beeki akkasi uf laala namni bultii isaa yookiin hamilee harka qabatee akka waan ofii jiruutti kalaasan yoo soqee akkas hin tahin akkanaan hin deemin akkas hin godhin bakka heerumuun kiyya fagaatuun malaa heerumu eeywaan hayyeen namni gaafa heerume raahaadheef heeruma boqonnaa argatuudhaaf heeruma jireenya gaariidhaaf heeruma ati akkasi heerumtee xaaxaa rakkinna cinqii kana barbaadda gaafa hulaasan seene bahuun ni rakkisaa beeka illee bahuun kee ni rakkisa sii galee kanaafi akkaan hin jarjarre hamileedhaaf jettanii akka qilee hin taane hin seenne akka bakka argitanitti hin kufne isinii galee jaalalli keessanii ijumarraa si'aa beeka ijarraa war akkasi jaalalli dubartiidhaa ijarraa jedhan kana jechuun osoo nam tokko bareedaa wahii fuudhanii itti mul'isisanii khalaas backgroundiin biroo laalan jedhan warroota hayyootaattu jedhaa beeka nufirraa kaaseenii akkasiin jedhu immoo yeroon jedhu kanalleen akkana sihaatti isinii dhaamuudhaaf hin jedha yeroo ammaa kana waan hedduudhaan namni wal galaafataa washawwada gaafa ati achi baddee achii boottu immoo garaa nama nyaataa beeka qalbiin nama caba al-ihtiyaatu qabla al-wuquu'i jedhan saniifin isiniif dhaamna kanaaf jabaadha rabbiin isinii haa laaffisuuni hamilee warra barbaadulleen hamilee milkiidha rabbiin isinii haa taasisu akka laala obboleettii teenna har'aa yaa'iba rabbiiti fuudha ustaazotaa kanneen guyyaa lama walirra nyaanne beeka yaa maashaallah ustaazonni fuudhanii jedhanii hiriira bahuutti turan faani namni ustaazni fuudhanii ijoollee bichaa gurguranii jedhanii ustaazni nama kamiyyuu silaa rabbitu ustaaza rarraase malee yeroo isaatiifiin gaafa rabbiin isatti murteesse wayii fuudha malee namni miidiyaa irraa wacafe yookaan maaliif wacafe fuudhuu hin danda'u waliin bultii isaa ijaaruu hin danda'u. Har'a immoo jarri kuni kalaa yaa maashaallah rabbi waliin gahe kaleessa illee ustaaz Abdurrazzaaq bira turre sargii isinii galee hedduu takka nama gammachiise. Kanaafi du'aayii gaafa kadhatanoo beekaaka sheekichatu iyyuun nama qaraasisee ijoollee barsiisota ofii qaraasisee naani bakka namni tokko namni gaafii nama gaafatuun jiraame barsiisa ma gaafate ustaaza silaa namni qaru akkana ardii guute dubbii kana qabadha beeka namni qaru akkana baay'ate sila anummaan qara'ee maal haa ta'u jedheen akka isaanii kana qaraasisuudha yeroo kana jabaadhu goobazii jedhanii jabaadhu goobazii kiyya yookiin rabbiin anuma si jala ajjeesaati jabaadhu jedhanii kana jechuun kiyya gama birootiin jabaadhu tumaaniin baradhu yookiin akkuma ustaazarraa kana si qabuun malaa siin jechuu kiyya beeki barnoota keeti jabaattee baratuudha diina jabaatuudha beeki ati heerumuudhaaf illee ammalleen tokko raqmi awwal icciti namni dhiiraan marafeemi ustaazan raftanii miti reeywan rafne jedha isinirraa namni dhiiraa akka iccitiitti wanni irraa jaalatu akhlaaqa tokkoffaa min raqmi awwal sadarkaa jalqabaa irratti akhlaaqa gaalummaadhaa fedha nama har'a miidiyaa irraa waliin dhiitu kana osoo fuudhi jedhaniini
kamma waliin shubbisuun hin fuudhuun du'a malee sinii galee hanga fedhe maa ija qabadhe ija maal qabattere osoo jedhanii hin barbaadu jedhe maal malee ila kuunnoo san jedha qubaa keekee sinii galee ila san jedha haqiiqa rabbii dhugaa jirtu kana wallaahi wabillaahi ila san jedha kaleessa bakka fedhe haa oolu akka fedhe haa oolu maraataa miti qullaa kararra deeme yaa boo barate akkana akkana sotee ila osoo ila maraataa illee ila quba akkana achi qaba sinii garagara qabu kanaaf raqmi awwalaa irratti erga barataa jiraattirra akhlaaqni kee bareedaa ta'uudha qaba haala gaarummaadha qabaatu qabda gaafa sattarattu sitrii kee tolfattee bareeddee deemuudha qabda akka rabbiin sin jedhetti namni ustaadni yookiin sheekni addaa wayii sin ajajne uffatatti illee beeka namni ni marata gaafa sattaradhu illee akkam jedheen marata akka waan ustaadni yookiin bocee itti fide akka yookiin namni burii bocee kaa'eef yooti rabbi tolcheesi bareechee samii gubbaasee arge namni uffanni warsha yaasuuf kana malee namni samiirra quraan kitaabannaan bu'eef hin jiru uffanni bu'eef si kabajni hagana gahee ni jira wallaahi hin jiru silaa ture walittuun himan ture kanaafi ati akhlaaqa bareedaa haala gaarii gaafa dubbattu gaafa haasoftu gaafa nyaattu akka uffatte keetitti haalli bareedaan sirraa argamuudha qaba haalli tokko maaltu jira faani beeytani gaafa daawaan kun illee akkana dhedheeratu haala gaarii tolfadha jedhee hanga heeruma bakka nama wahiitii wookii wal jaallatee jedhu takka akhlaaqa bareedaa gaafa nikaa hidhan ibiddi diimaan kun nafaa ba'u jira nama garii faan sinii galee akkasin barbaachisu rabbii kee irratti kadhatteeni akhlaaqa bareedaa uumachuun sirra jiraata haala bareedaa uumachuun sirra jiraata namni siingiliin isin agartan kun mulu wayi muka fuudhaa beekaati sinii galee namuma fuudhuudhaa ta'a akkana beeka hin fuudhus jedhee akka fedhes taheeni fedhu qabrii galuudha maleen ni fuudha sinii gala eenyuun akka fuudhuuf maal akka fuudhu isaa fi isa beeka dhugamaan bar kun sammuu keessa osoo nama jiraate namni baay'ee tokko akka maletti hin kufu sinii galee namni haa baratu haa qara'u haa tolu ati tolii bareedi ati tolii akhlaaqa gaarii qabadhu mee eessuma dhayitaa jedhiin garri inni dhaqullee hin jiru garri inni deemullee hin jiru girrisaa kana girrisaa amma isa saniif hin deemu hanga fedhellee yoo tahe kanaaf akkan jarjarree haala gaarii qabaachuun isinirra haa jiraatu du'aa'ii rabbii keessan kadhachuun isinirra haa jiraatu barnoota diinaa barattani haala gaarii barattaniin akhlaaqa bareedaan baratuun isinirra haa jiraatu obsa qabaatuun isinirra haa jiraatu gaafuma markaza barattuu huuni achi keessattuu ni beeysaa beekaa namni hin beeysu hin beeysaa ka guyyaa lama isaanii afaan maraatullee ni jira ka amiirroo ajatteen maraatu jira sun gaafa bultii jalate daangala gaafaa galgalaa ka jedhan sanii beeka haqiiqa rabbi walaa ustaazatti heerume maalitti heerume musiibaan akkasiin jiru kanaafi jabaadhaan isiniin jedha rabbiin isinii haa laaffisu galma guddaan rabbiin isin haa gahu nama baratee barsiisu rabbiin isin haa taasisu kanaaf rabbiin galmaan isin haa gahu isiniin jedha tikistii hamaa wayittu nudhu yaa jamaa isinillee isinit dhufu hin haqiqatan nu hoo warra bultii jaarratee jedha namni maanu nasihaa nun dhaabamtanii maanu maa inni yaani haqiqatan isin yaa maashaallah rabbituu bare isiniyyuu an duraanuu keessaa bahe jettan abboo alhamdulillah ka rabbi jala na dabarse jaami namni ganiin ba alhamdulillah alhamdulillaahidha jaarsa kee tolchitee qabatuun abbaa manaa keessirra jiraata sinii galee abbaa manaa kee kaddamtee tolchitee qabatuun sirra jiraata sinillee warri heerumtan beekaa warri bultii jaarrattanii haqiiqa rabbi abbaa manaa kee kaddamuun sirra jiraata tolchitee khidmaa yoo jennu kana birrii itti guuri jechuu kennaa miti bar namni birrii nama jaalata siyaami wallaahi akhlaaqani fedha akka guddatti dhibbaan dhibbatti haala gaarummaa sirraa fedha haala bareedaa gaafa inni aare gaafa inni akka maletti aare ati isa tasgabbeessu namni gaafa oo'ee keessaa galu akkamta ibiddarra taa'aa bishaan qorraa wahiina buusaa jedha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
gaafa Jibriil gaara Sawriitti ukkaamsee barsiisu sanii o'ee danfee fuuraan itti ejjatee jennaan galee wayita jedhu Khadiijaadhaan zammiluuni oo'a itti bu'e bishaan wahii nannaqi jedhee naman mari jedhee bishaan itti buustee hin oo'e. Gaafa abbaan manaa kee tokko oo'a jechuun ibiddummaan itti qabateeti miti yaanni wahii isatti argamee jedhee ati ni qabbaneessita tasgabbeessuun sirra jiraata. Namni akhlaaqa haala gaarii hin qabne baga keeti faani jedhaanii bar isinii galee. Maan akkasiin hin jenne akkas dubbiin akkasiin barbaaddu. Homa qara akkasii jetteen deeme wahii osoma si dideellee abshir jechuun barbaachisaadha haala gaariidhaan. Eeywaan isinii galee akkasii bultii keessan akkasi jabeeffadhaan isiniin jedha abbaa manaa. Isin Oromoon yoo nama eebbisu bar mala akkasii jedhee isinii galaami. Mala akkasanii siif rabbi haa kennuu jedheen nama eebbisa. Malli hanganaa osoo isin harka jiru namni abbaa manaa dadhabne jechuun kunillee kheyrii guddaan qaba giigata. Nama tokkotu iyyuu beekaa. Dhayixeeni abbaan manaa kiyya nabichaa jaallatuudha qaba. Nam takka ijaan akkan argineefidha. Waan akkasii feetanii isinillee bara. Ijumaan naman argine osoo keessanii hiitanii diishittillee haa ta'u gadhiisuu fedha namni. Hin barbaadu waa itti naa dalagii jettee ni beekaa. Akkana malee hin agarre oma takka jennaan hayyee itti sii dalagaani rifeensa leencaa buqqisii fidii jedheen. Baatee deemtee bosona dhayitee dubbiin jajjaba ka abbaa manaa fi akka nam tokko laallee feeti waan ta'e bosona keessatti eeyidee leenca kanarraa rifeensa buqqistee itti fidde. Namtichi illeeni nama ajaa'ibaati. Ati akkami fidde jennaan akkana bosona keessa eegee sossobee irraa buqqisee fide jetteeni jennaan ati leenca namni badhetti dheessu. Anummaan ati waa dalagiif jette kunuu ka leenca baqadhu. Leencarraa rifeensa buqqiftee fiddee jaarsa kee dadhabde abbaa manaa keetii jedheen. Isinii galee bar warqime isin harka jiru kanallee fuutaniitumaan bishaanitti daddarbaa deemtanii waan rabbi isinii kenne kana. Booddee ni deebite hamaanni gootu ni jira hin jirtu. Haala gaariidhaan qabachuun isin bira haa jiraatu. Gaafa nama tumeeyyuu tumaan kunillee hin jiru jettanis. Kanaaf rabbiin isinii haa laaffisu bultii barakaa rabbiin isinii haa taasisu. Akkasuma warra bultiin isaanii jajallatte. Asirratti illee maaltu jira beeytani? Akkam goonaree abbaa manaa yoo nu akkasitti deemne illee kan dhageenye ka azaanu godhu ka birri manuu jedhu akkam goona silamii akkanaa kanniin jedha namni faani. Bultii rabbiin nama laaffisaani. Rabbiin kadhachuun sirra jiraata. Waan ofii sirreessanii miti. Rabbiin irratti kadhatta. Akkasumatti erga rabbiin waliinsi jiraachise immooni adadumatti haala gaarummaa kee irra caalee argamee gaafa jedhe fagaatee biyyaan bahu. Rakkoon keenya maal ta'e malee mammaaksa Oromoo tokko qabatee faani deemee itti gariin lafa dha. Tiruun bulte maalii taate jedheetini. Deddeebi'ee utubaan gadhiiban qabaa gadhiisan maali jedhee faani. Kaleellee akkas godhe har'allee akkas godhe iftaanillee akkas godhe isumaa rabbi qajeelchuuf qophii jiru kana hiis jedhaan duuba deebi'an. Khalaas duuba dakaatti deebi'a duuba guyyaa haaraatti gaafa isin kalee akkasiin akkan jedhame duuba dakaatti deebi'a. Obsi barbaachisa. Obsan keessatti haalli gaariin akhlaaqni bareedaan barbaachisaadha. Haalli bareedaan barbaachisatti argamuudha qaba. Kanaaf jabaadhaa warri bultii ganaa ijaarrattan bultii barakaa rabbi isinii haa taasisu. Bultii ulfinna rabbi isinii haa taasisu. Bultii akka Khadiijaa fi Faaximaa faani akka Aliyyii faani rabbi isinii haa taasisu. Kana tahuuf immootu bakka ati jirtu fakki ati jirtu murteessaadha. Rabbi fuudhee Faaximaa fi Khadiijaa sii gochuu hin danda'u. Akka Oromoon jedhu bakka horiin hin oolle faltiin soqan jedhan. Achi liivii isaa 24 tiktooka teettee miiseenjara keessa bulteeni Ustaazii Khadiijaa Faaximaa jechuun hin barbaachisu isinii gala. Ati tasgabbiidhaan
karaa rabbi daangaa rabbi irra jiraatte rabbitti gaafa bootte osoo hanga fedhellee namni si dillisiisee kun si jibbee kun si dhiibee kun si dhiiteellee jedhee bakka yaadde sanii rabbi si gaha. Ati karaarra jiraachuudha waannaan dhibbaan dhibbatti namoota hedduun meelaali namni addaan fageessuudhaaf deemee isaa daandirra jiru rabbi ofiitti boofuudhee rabbi waliin ga'u hedduu namaatii beeka. Kana jabaadhaan isiniin jedha.